ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው نجالت من نجالت تقافي هم ناوي تلستين أكمل وندكون أشوف هالقافة شو تقافة سنة قافي جانا لا قافة تيران يقولين ما جتا وان سيدبو رودير anga video sa community makka dushkur badiru rawer gadi base boda baye to ko ni ippachu ture heddu yero dalgarat lantano wanti wan unda ala nama dippisu nyaate wangara dan kamne nyaata mana yala nam nun dinum beka warrota community warrota beku yero yero dagani achi gani gani itini wollo la kana margasi beku akwana bulesa ko ter kadu watrattu jadetni tika ture wanti ni moda kudaaf jarjaraa ture waan hundarraa dura bu'ee sii galeera jechuudha akka wal jaallattan akka wal fuutan gatii sii galee fi yeroo namni dhaqee harka duwwaa deemee gaafate maaliif harka duwwaatti hirta jettee balaa buusaa turte jechuudha siluma dhiifama immoo gidduu duudhaani qoosaa keessa buusuu kanaafani. haala mana yaalaa biyya kanaa waan hin beeku biyyicha keessatti nyaanni mana yaalaa keessaa namaaf hin nyaatamu nyaata soo giddan qabnetu dhufa awwama garaagaraa nama kanaaf immoo waan dhiigni baay'inaan irraa ba'eef silaa kan barbaachisu qallaba ture sii galee akkasumatti osoo dhibbadhuun gaafan carraa argadhutti dhaqee akka nasiibaa ta'ee gaafan carraa argadhee dhaquyyuu nyaatan geesse nyaanne ruuzii kana ta'e jedhanii ta'anii nu eegan dawwaleen dhanne anziim jedheetuma dhaqee sa'aatii darbaan dhaqee bakka tuyyuu haalli nu mijatu ture bilbilli isaallee hojjetu ture yeroo sanatti ijoolleen naa gosafan illee dooruma jarri musliimaan dooraa furu qofa abbaan natti mee doora 8 naan jedhee baay'ee tokko zooraa turre yeroo naqutti irbaata nyaateera kanuma maqaa gaafa sana gaafa jalqaba akkasumatti ilaallee taatuma bulleechumaan ganama galiyan bira. Obse ijoolleen yeroo sana si argan keessaan naa barreessaa jiru kan dawwalamaa jiraan tokko tokko miutii kanaaf akka badha kun akkuma dargaartu bilbilamaa jira waan ta'e dhugaafadhu gaafuma dhattu sana isiin ija isaa keessa laalaa turte mubee ija isaa keessa waa tokko nyaatallee kanatti qabdee ijuma isaatu laaltu faa itti garagalchite nyaata fuutee dhatte kajalu faa jira gaaffiini ija keessa laalaa turte kajalu jira bareeda wanni akkasii kuni hayyega gara gaaffii keenya ittaanutti immoo dabarfannaa obsee dhattee argite galatoom ulfaadhu gara laafummaadhumaan obboleessa kee kana gaafa obboleessa kee gaafasii hadha jaarsa kee ilaaluu dhattee kuma nama tokkotti erga dhattee ilaalteen booda immoo bilbila wal jijjiirtanii gaafa sana sobni hin jiru immoo dhugaadhuma dubbatama situ bilbila kee naa kenni mubee jedhee immoo isatu naa kenni jedhee waluma gargaaruudhaaf gaafa sana waluma deeggaruudhaaf haa ta'u bilbila kee naa kenni mubee itti fudhattee baate moo mubeetu bilbila kee naa kenni obboleetti koo siin jedhee bilbila fudhatte. Gaafa sana bilbilli isaa zeeniin achi keessatti hojjetu beektaa Nuuraddiin naa kennaa fudhadhee dhaqee dawwaleetuma nasiibuma irra bu'e maleeyyuu bilbila ijoollee an koomantii jalatti ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban erga bilbilli isaa didee ijoollee achi dhaqanii viidiyoo waraaban koomantii jalatti barreesse kottuu nageessi jedhaa ture. لا بالبلاد مرفوض بالبلاد بغافي كنا مرفوض ليس ناتو لا ويغا asik ina karabu nanu ma ofato malewan baramti gaaf sana nama wayitiin dhageessi jechaa turte isiin namicha sana ana seeteefaatti dawwalaa turte bakka kana akka itti muudhaaf bakka hin jiru kana akka itti muudhaaf nama baay'eetti dawwalaa turte namichi suni ofii silaa isiidhaa waliin dhufuuf bakka kan koo waan beekuu jennaan isiin lakkoofsa kan ka'uun qabdu ture achumaan nama biraarraa eegan itti fudhatte bilbila kiyya naa dawwalte eega dhuftanii lakkoofsicha sanaan naa dawwaltee turte anis kana booda dhuma isaa maal akka ta'e qabadheetuma itti fufe. Hidhatte erga hatteen booda biddee bilbilaa kana barbaade maafira darbaatu sin lamanu moo waluma duukan tokko tokko naa saama bilbila kee naa kennu waluma duuka jettani moo obse situ lakki asitti
bakasi itu buta mana nasa. Tunggu tahu atau kau yang jiru untuk dishafan. Lara kau apa bahasa? Shafanina. Bahasa citi. Gaafa jalqabaa kana gaayyuu waliin gaafanne achuma bullee buna dhugaa bullee ganama sa'aatii taftisha qaba beektaa bakki sun. Akkamitti hanga dhibee eessatti nu feesiin fuudhe. Bakka iddoon bisaa jirta. Ani hunduma isaanii maal Ishii irra utaaluun hin jiru. Yeroo utaalamaadhaan. Irra utaaluun hin jiru. Namni kuma birii dhibbi ja'a taap godhi koppilink sheer godhi. Hayyee. Dubbatti inni biyya argan dawwalee fi isumatuyyuu arabiyyaadhaan dhufe beektaa karanchii isa arabiyyaarra taa'ee. Wilcharii irra taa'ee gidan Okay. Narri fadde nagaayyuun gaafanneen. Yaani namuma akkan itti gaaru miti baay'ee tokko sabrii qabaa. Wilchariidhaan gannitti dhufe achumaan ol gallee irbaata yeroon dhiyeessu nyaanne iyyuu jarri. Dhiisneetuma akkasumatti ta'a bullee gaafa sanaa. Waa tokko horayyuu. Ishee. Bakka akka Dubbatta kittiin gootee dubbatta abshir. Ishii. erga ol Waan si gallee dubbatu taajjabi. haaluma isaatu yaani hanga ta'e wayii obsa qaba beektaa sabrii qaba nama dhukkubsataan fakkaatu dhugaa dubbachuu fi ofiifnu as tanaaggadaa ture guyyaa halkan sana jechuudha. Nummoo hanga barii isaatii lama waan argiteenye sababni isaa karaatu hin jiru achitti hin cufamaa taftiisha makiinaatu dhaabata makiinaan poolisii bakka mustashfaa sana jechuudha karaa nutti hin deebinee gallu. Ijoollee wayii itti wajjin hin dhaqeen gurbaa tokko. Isuma wajjin taa'aa bullee achumaan ganama deemne erga nu deemne achumaan gaafii na kiriin munkaariin keessa kaan isaan waa barbaadu. Waa si gaafatee? Nama wajjin dhaqe sanatu shakkamee ati maalii waan argee kana abbaa sana gaggaafatame gaan quban qabu iyyuu. Ishii. Gurbaa si geesse sanatiyyuu ati maal siiti jedhamu eegale jechuudha. Boodan dhaqee erga dubbiin Ijumarraa wal argee jammaare. Ay mube. Ishii dubban mube jala naasayin seerri sin eeyyamu. Ati ishii takka naannabuuf turte achitti na gaafatte. Jaalala achitti na gaafattee narraa qabamtee deemuu didee jechuuf turte. Amma iccitiin xaaxeera bakka uummata irratti nama 4,700 irratti. Ishii obsee hin qoratee ni gurbaa si geesse sana maal siiti ati eessatti sii beekta? yeroo sana nagaayyuu na gaafachuu abbaa sana abbaa na bira jiru sana sodaatame iyyuu nagaa waliin anillee arrifaatuun hin jedhee iyyuu inni immoo Bakka ni muu jedhe sana hin baasaarte ani waan raadhos kaan jiru be. Ani waan bakka ni hin baasaarte. Hin zayyarre gaafa wallahi waan ajaa'ibaati mudannoo ajaa'ibaati kun barnoota nu ta'a waraabadha. Yeroo tokko dhiifama wajjini ani amala koo keessatti ilma dhiiraa tokko akka inni rifatu illee hin barbaadu akka inni illee dhaqee dubbisu hin barbaadu. Yoo namni illee na dubbisuu barbaade harka akkasii dheetuma fuulleetti dubbisa. Maaliif namni tokko kan haadha manaa ofii kana namni dubbisuu hin jaallanne hedduutu jira. Yeroo sanaaf ani haadha manaa isaan si'aa ture booda kana haalan gaafadhee egaa iccitii achirratti baase malee ani akka namni kun osoo isin kophaa jiraatti nan dubbisa. Ammoo nama hin beeku yoo akka jaarsa isin taane kanatti yoo hin beekes nan dubbisa kun rakkoo hin qabu. Nu lamaanuu walitti fidnee nagaallee waliin gaafanne kalimaa tokkollee walitti naasofne yeroo sanaaf. Isinis hin metteetumaa kilaasii ani keessa jiru sanatti ol galtee anis gurbicha mufachiisu jaartii isaa dheedeetuman calliseetuman bira darbe bakka anis illaallee ija keessallee akka dheedhee ilaaluun of sodaadhe gaafas. Akkamitti daffartee gaafatte deemu beekitiin beekee akkamitti daffartee isaanii maal namni beeku beekaa Ebenezer jette arabni yeroo ijaani kan waa argamu ijaan laalta. Ija jala laalaa tutte ija jala bakka jala gurbaan laalu bakka talli laaltu laalaa tutte. Gaafii siiratu xumurattee kaatee dhiifamaa wajjin gidduudhaan natu sin jeeqe. Gidduu kan ta'eyyuu ishii yoobsee sana booda akkuma ta'etti gaa nama si geesse sana qoratee suutumaan akkamitti wajjin dhuftanii maashaallah intalattiin kun nama gaariidha rabbi siirraa jaallatu haadha manaa keetii jedhe sobee yawwan achumaan lakkii haadha manaa kootii miti barate mubeen isa nutti hima hayyee obsee sana booddee bilbila fudhatee sirraa moo mesenjera kee fudhate. sana booda bilbila boollee qaba. Yaada walaa turte kaa. Galuu koo gaafachuudhuma jedhamee dawwalame gaachumaan mana ga'u. Okay, galuudhaan qabame booddee dawwalame salaam alaikum obse nagaan galtanii jedhame achuma taa'ame ciifame hayyee
achumaan mana ga'eereen gaafa sana akkuma sanatti hafee mucaa addunyaa isaa tokko bira jiru jira. Mucaa sanaan immoo akka nasiibaa meeseenjara walitti qabna ture. Achumaan maal rakkataa mana yaalaa keessatti maa inni wanta hanqatee dheen gaafadhe gayaanni namni maa utuun ka'ee isa gaafadhee gadeera ta'e isin himatu waan ta'eef rakkoo isaa. Achumaan isa gaafannaan waan akkasii hanqataa jedheennaan qaqqaash jedhee waan sana guutee guutamuu qabdu deebi'ee dhaqee guyyaa lammataa. Guyyaa sadii moo afur waan akkasii booda natti fakkaata. Thank you. Galatoomaa meemuu beetti gidduudhaan deebina. Xumurana waan asii gaafadhuun qaba ganaa hin dhumne numusi seenaan keessan akkasitti numu. Meemee ijoollee mana madaamii kooti isiin kaan madaamiin olii gadi oofaa waan arge waraabbattee fi deebiidde deemaarti. Yoona kaameraa irra kaattee faa deemti waddee dhaggeeffachuudha. Mubeeko wanni siin jettee amma akkamii bakki sirraa yoo jiraate sirreessi yoo hin jiraanne immoo achumatti hangaaffii si gaafadha siree sana irratti jechuudha. Sheer godhaa. Complete share. Jalqaba irratti akkuma nama siin jedhe mucaa waliin waan dhufteef ani jaarsaaf jaartii siyaara isaan lamaan qofatu wajjin dhufe. Achi keessatti yeroo laalu jarjarina kanas hin qabdu. Ani jaartuu mataa seetan mucaadhaan jira mitiiri akkuma hiriyaa yookaan immoo ilmi dhiiraa tokko gaafa dhaqee wal bira taa'ee jedhu gaafa wal bareedee walitti adeemu warra keetii isiin kun maashaallah jedhee wal gaafachuun dhiisu. Kazaa namni sun yookaan immoo dhugaa jirtu sitti muudhaaf isiin kun warra koo miti lakki mucichuma gaafanna jenneeti kan wajjin nan waan jedhu waan akkasii wayisi kan sitti himamu kana keessa wal qoranne achi boodas baay'een jabeessine yeroo sanaa fi. Okay, dhaabadhu. Yeroo qorannaatti galtu kana mucaan adda dhufte akka nama ergasii beekutti. Onnee si kana onnee gara laafummaa siiti moo bareedina siiti moo dhaaba siiti moo ilaalcha siin akkatti nama laaltu sana moo maa inni keessaa akkatti qorattu si godhee jaartii namaa bolettii keetii jaartii keetii inni si geesse kuni maa inni keessaa isobin immoo sitti bareeddee haasaa si sitti tolee isa si kaddamte sanatiyyuu kuftee si jala kaatti sanatti si mararee moo maa inni dubbadhuun dubbattaa miidiyaadha. Yeroo sana gidimaanis hin jabaanne haasaanis hin jabaanne yeroo sana ijumaane. Ani dhugaa rabbi dhufachuudhaan achuma ciisee waan rifachiifteen naanuma yaa rabbi sabirinaa kennee amma akkanatti qabadhee manni namni madaaruma dhukkube shaara garuu. Nama gaafachuu dhaqee hayyee. Yeruma sanatti ijji keenya tokko yeroo tokko inni akkana walirra buute beektaa waan qalbiin kan kee barbaadu tokko ijuma kan kee targaa yeroo tokko. Qalbiin namatti baa dhugaadha. Hattee yeroo ilaaltu isiis hattee ilaalti suutaan akkatti. Ijji keenya tokko walirra buuteetu mayyii waa sirraa bal jetti ijoollee maal kun jedhee maan bishaamatti dhugeetu manti callisu. Isiitti nu caalisi ilaalti miti isiitti jeesirra keessa teessi miti ijuma si fayyis qaxxitaa. Isiin bakka baay'ee tokko naa jinqamti beektaa akkuma namni tokko namaaf jinqamu baay'ee tokko naa jinqamti. Bakka isan illee sochoo kana akkasittiin socho'ee minaamin jettee haa yaani qalbiitti ishee godhaan jira barreessaan jira irratti galmee isaan jira akkanaa eeguman yeroo tokkoof nanniisee dudduuba kiyyallee nama biraallee qorattee ani rakkina kiyya kana rakkadhee baasee dubbachuullee nan kaafadha ture nayyeellaa maaliif hunda baaseen dubbadhu. Nayyeellaa ture gin isii rakkina kiyya kana duddubbaa illee na gaafatti. Baroo siraa akkamitti siraa waa keessaa fi jirtu namni itti dhiyaattanu dhabbeedhaatii dawwalte wama tokko keessaa fi minaamin jetti namni sun na gaafata akkasiin jedhaa jirti jettiin minaamin waan jedhu wayi nufa na birasi. Kan kanarraan Waigaa seenaa si mudatee fi waan tokko yeroo masilii kenneen nan dubbattu gaaffii koonfitadha. Jalqaba gaa yeroo sana ijji keessa wal hateera. Dubbiin ijaan seenta jedha Oromooni. Isiinis ija baaftee si ilaalaa turte akka tiimteetti mormuu hin dandeessu. Atis giddu na ta'e ilaalte ijji keessa walirra bu'ee warra rukutee lafa bu'a. Namni warra rukutee ijji warra rukutee lafa bu'a. Abdaartaniitu garuu ijji yeroo hatee wal ilaale jedhama. Ijji jaalalaatiifi
ijji nama du'e tokko maaliif yoo jette namni du'e tokko utuu si ilaalaa du'e kaameraa too fidanii irra dhaabatanii suuraa nama sanaa keessatti argita. Namni dhuguma fakkeenyaaf namni kun utuu si ilaalu yoo ta'e akkasitti ajjeefte yookaan xiyyiitti isaa ta'u dhakaasa ta'u akkasitti utuu si ilaalu yoo dhufte ajjeefte suuraa nan kee keessaan badu gin nam tokko gaafa fidee kaameraa irratti qabee namicha sana achuma keessaa argate ijuma isa du'ee sana keessaa argate jechuudha. Jaalallinis akkasuma namni tokko gaafa diqqoo akka diqqataa wayii akkasitti wal ilaale jedhee ijji sun fuudhee ati waan lubbuu qabduuf achitti gad dabarsa gara onnee keetiitti. Eegalee. Ka jaallate beeka gubaa jaalala jedhee gurbaani. Haa ta'u gaa akka sanatti jirtanuu mubee sagantaas ijoollee mana madaamiitii gabaabsaa deemna. Sagantaan keessan dheeraadha. Yoo rabbi jedhee qaamaan wal argine intarviidhuma bal'aa isin bira teenyee isin goonee gadhiifne yookiin immoo yuutuubarri bareedaan yoo jiraate ilaallee miidiyaa bareedaan akka inni darbu yookiin immoo OBN irratti yookiin waan tokko irratti akkasiin dhiyaattan warra OBN akka carraa yoo jiraattan ajandaa yaa balal ajandaan kun nyaachisa waamicha guyyaa tokkootiin namni kun 5 dhufee waamicha torbee tokkootu gootanii beellama torbee tokkootu gootanii sheersin jalaa goona nama kuma miidiyaa sirrii ilaala waan ta'eef nu ilmaan hiyyeessaa hiyyeessuma keenyarraa waa baranna malee fiilmii sooressaa kana booddee wanti nu ilaalaa boonyuuf hin jiru. Fiilmii ani immoo fiilmii ilaalu umurii koo umurii amantanii dhiiftanii kubbaa miilaatiif fiilmii irraan beekuwan. Fiilmii sooressaa laallee boonya nu maqaadhaa hiyyeessaa fiilmii sooressaa makiinaa sanni oofee deemu isanni dhaqee xiyyaara irratti fuudhu isanni dhaqee markaba irratti fuudhu mana gabbaan maaltu lubbuu keenyaan wal ilaalchisa nu hiyyeessonni keenya akkamitti ol argan ilmaan hiyyeessaatiin nu akka jaraa kanatti wal fuuna malee nu akka sooressanatti makiinaa qulfii kaafanne wini liidiyaa mina agabbaachoo mina keessattuu amaariffa osoo amaariffa ta'e nama kuma dhibba dhubaan kompliin godhii sheer godhi hayyee inni jedhe gaa eenyuun ni jalqabaa sin jaalladha taateessi. Ana. Mo, ha? Ana tu dia sih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yalla jadi ga akatti taateessi teebi. Guyyaa saatii yeroo isaa waa hunda. Yalla. Ani akkasini namaaf rifaatus baay'een argee ture yeruma jalqabaa sana guyyaa gaafa duraa galtee taa'ee dawwaluuf sana dawwalee fi akkam nagaadhaan galtee taa'ee nagaadhaan galeera gaafa siin jettu haasaa baay'ee leenaa somnaniif siin waliif haaraa waan ta'eef sodaadheen dhiise guyyaa lama yookaan 3 yooma akkasii bubbuleetani kan itti deebisee ammas dawwalee akkamatti nagaa keetii fayyaadhaa jedheni. Maaliif nuti wal argitanii guyyaa 3tti jaalla gaafatte? Dafee hin gaafanne yeroo sana guyyaa 3tti iyyuu miti kan hin dhiyeesseef. Waltee garuu daarii naannaa turte. Guyyaa jalqabaa sana nagaadhaan galtee taa'eef hin dawwalee achi booda guyyaa 3 buleen maaliif namni kun immufataa waan jedhu wayitu jira yookaan immoo si jibbuu isaatu mala yookaan immoo tokko ta'uu isaatu mala waan jedhu irraa tutturee ka'eetan guyyaa 3 bulee ka'een itti dawwalee akkamatti nagaa keetii fayyumaa nagaadhaan jedhee gaafadhee guyyaa sana itti baafachuu nan sodaadhee osaadhuma akkas ta'urii naasofnee isiin illee waa baay'ee sirraa baradhee ittiin madiiftee achi booda bubbulaadhannee yeroo lammaffataatiif natti fakkaata kan itti deebiteef. Isiinis duddubbaan waa'ee kiyya qorachaadhuma yaa'anii jechuun uma akkamitti sirraa bareedee jira nyaata nyaataa uma akkasii qoqqorattaatuma guyyaa lammaffataa ammas dhuftee yeroo si yeroo lammaffataa sana dhuftu gaafii kana waan si dhiyeessan. Gaafa jalqabaan zayyarree miti. Gaafa jalqabaa in zayyarree miti. Gaafa lammaffaa gaafa lammaffaa yeroo isin dhuftu irraan kaasa achirraa kaafna. Akkam ol kaatee wayii dubbiftee moo waa cabbatte moo waa hammatte moo bakkumatti ciiftutti dhuftee si hammatte moo himi kakkaatasa himin himta. Yennan asii oliin kaa'aa jedheen isin achi barrii banatti ol galtu waan wiilcharii qabadhee asii ol ka'eera dubbisaadha. Taa'ii jedheeni isiinuu dhuftee na dubbifte akkam baroo irraa jettee dhugaa rabbi ani wal fuuna iyyuu hin jenne wal fuuna hidhee si jaanne garuu maaliif yeroo sanattan
Ani akkuma nama aalii tokko achii qabuutti ilaala ture ishii. Dhugaa rabbi dubbachuu taanaan waa'ee fuudhaa qofa osoo hin taane akka nama obboleettii yookaan immoo fira wayii achi keessaa qabuutti ishii ilaala ture. Maaliif yaaduma siinaa cinqabtu kanarraa kan ka'e yoon ka'e yaada kana dhiyeessee fi ishinaa'etti waa'ee hedduu sammuu keessa deddeebisee lan jedhu haala mashii kanarraa argee namoonni baay'eedha kan isii dura dhufanis namoota hedduutu jira kan isii dura.